Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'ame viidiyoo gabaabduu tokko isin daawwachiisna inshaallah. Jimaa Harargeedhaatii fi Harargee aanaa Kombolchaa araddaa Ijiginnaa ganda Buree bakka jedhamtu inshaallah bakki tuni mee haa waliin daawwannu. Laffaatii hawaasni keenya jimaa kanatti laffa'ee qotanii dhaabanii katti gabaadhaaf dhiyeessu jiran kana mee haala kam keessa dabranii laffaatii kam keessa dabranii dhaabanii katti gabaaf dhiyeessanii haa waliin ilaallu. Akkuma agartan kana gaarri kun amma dhagaa qofaan kan guutame. Bakki amma jimaan irra jiru kunillee bakkuma dhagaan irra guutee jiru kana cabsanii ibiddatti aarsanii aarsaa meeqatti kabalanii laffaatii meeqaan jimaa bareedaa kana gartee irra dhaabanii jimaan as gubbaa bareedu laffaatii guddoo takka booda dhufe inshaallah meegaa hamma dhumatti kan waliin ilaallu taha. Gaara kanallee walumaan daawwataa kan deemnu taha inshaallah. Gaara kana iddoon tun bakki gartee dhagaan irra dheeratee dhaabbatu kuni qiiqqee jedhanii jechuudha. Ganda Buree keessaa illee qiiqqee jedhamtu bakki tuni. Naannoon kun gama gaditti akkatti dhagaan kunillee amma kaa'ama mul'atu kunillee kan caccabu jiru. Karaan gadii kunis amma haga laga dhaabbata. Bakki jimaan irra jirtu dhagaa kana irraa cabee akkasitti wallahi laffaatii meeqaan abboonni keenya itti laffa'anii itti furkanii itti dadhabanii itti beela'anii yeroo meeqaan tamii meeqa gartee gartee as keessatti miidhamulleen hisaaban qabu garaan isaanii gartee sababa dhagaa kana dhiibuudha dhagaa kana cabsuudha dhagaa kana tumuudha miidhaa gurguddoon irra geesse hedduu jira. Akkasuma wajji garuu immoo laffaatii isaanii rabbiin gartee akka isaan itti laffa'aniin hin dhoorgine jimaa kana haala mijeessee fi irra dhaabbatanii irraa illee nyaachaa jiran jechuu gammaati. Meelaa laadhaguma kana guddina waan inni ga'u laata. Akkana kana hedduu cabee jira jechuun bakka jimaan irra jiru sanirra. Kunillee nama gana cabuu ta'a. Ganaadha cabee akka ajaa'ibaa cabsanii gartee jimaa irra dhaabuuf deemanii meelaa laadhagaa kana waan inni fakkaatu wallaahi dhagaa ajaa'ibaati. Amma namni kana ni cabseettee inuma tasa sammuu dandeessitti hin fudhattu. Amma gaara kana gubbaa osoo baanee isin daawwachiisne dhagaa kana olitti dhaguma akka isaan cabsanii jimaa babbareedaa kanarra dhaabanii magaalaaf dhiyeessu jiran nama ajaa'ibsiisa. Namuma iddoo tana dhufee dhaabbatee argee beeka malee wallaahi namni ittiin dhaqeen gartee namni ijaan laalee hin argin qoodan kaa'uu fi meelaa laadhaguma gartee akka isaan cabsanii meela. Hayyee mee gaara kana meenuma laalaa dhagaa kana waan inni ga'u. Amma kun kaameeraa keessatti xiqqaa haa fakkaatu malee dhagaan kun hogguu jala dhaabbattee akka nama mana keessa ol seene gubbarraa si gaggaragalee mul'ata jechuudha. Waan biraat akkas fakkaata. Wallaahi waan nama ajaa'ibsiisaati. Guddina dhagaa kanarraa jechuudha. Jala ba'uu sodaattan magisi karaa jala ba'u karaa jala baagaayii ni sodaattan baana wallaahi. Waan hedduu tokko nama sodaachisu dhagaan kun guddina isarraa jechuudha. Eegaa as gubbaa asirraa ka'e jala kanaa ka'e gama gubbaa saniin ba'a. Kana duuba uummanni keenya cabsee dhagaan kun irra kufee jeesallee meeqaantamtu jira. Boolla qotanii dhagaa kanatti awwaalanii hogguu isaan boolla kanatti dhagaa awwaaluudhaaf ja'an nama meeqaantam dhagaan irra garagalee lubbuun isaanii jala baate meeqaatamii jira jechuudha. Kana duuba rabbii isaanirraa osooniif garaa hin muratin cabsanii beeysanii daakanii tolchanii dachii tana gartee dhagaa qofa dachii duraan dhagaa qofaa kana biyya deebisanii haala kanaanin hokkatti jimaa irraa nyaatu jira. Tunillee nama tuubboo janiini laga sanirraa bishaan fiddee gaara kana baaftee sharaa keessatti waliin kuufte jechuudha. Bishaan hogguu jimaan dheebote jimaan dhagaa gubbaa ol jiru kun hedduu amma dheebuun obsu ni dheebota. Kanaaf akkasitti obaasan jechuudha. Mee amma haa walii yaanu amma ni deemnaa akkasitti amma dhagaan nu fuula duruu jiru kunilleen amma cabuu eegale jechuudha kunis laa. Kunis amma xixiqqaan jalaa kun amma warra sanirraa cabee haareetti amma itti ol deemuu jira. Guddaan kunis amma gana cabu ta'a. Akkasitti inshaallah kunis ilaalamma warruma akkasi cabee dhagaan cabee irra gartee dhaabamerraa jechuudha kunis. Kunis amma gana cabu ta'a asirra gad harkifamee taa'u jiru. Warruun gamasiisuun amma dhagaa kana keessa cabee akkasi bareeddee taa'u jirti. Amma mee kaabii tana ilaalamma kun jimaadha. Asii gadiin immoo kaabii jira. Karaa nuti amma keessa deemu jiru kanallee ganaadha dhaabachuu ta'a. Mee kaabii takka taajjilaa takka isin daawwachiif namalleedha. Afgaa ilaalamma gadii tanaan amma tunis kaabiidha. Dhagaa gurguddaa gartee cabee as jalatti kaabii godhamerraa immoo kunis. Osoo jala qabbuun egaa dhagaa gurguddaa dhagaa amma gizi gubbaa gallaalan haasii xiqqaa fakkaatu malee jimaaleen akkatti gartan kun hundi isaanii dhagaa kanarraa cabe jechuudha. Akkasitti amma gaanee aanaa walumaan deemnu
Hogguu kanatti ol funnes dhagaa gurguddaa xurruu keessa jira. Akkasuma wajjimas jimaas babbareedaa kanaatu jira. Silaa jimaan kun gaa jimaa babbareedinaan gartee gaa sadarkaa tokkoffaa irratti jiru jimaan iddoo kanatti argamu kuni gabaa dhabe maleedha. Inshaallah rabbi gabaa isaaniitillee gaa itti haa baasuu fi mee ilaalaa dhaguma kana keessaa jimaa akka isaan itti dhaabanii itti biqilchanii mee ilaalaa jimaa kana waan inni fakkaatu mee ilaalaa. Akkana jechuu ilaalamma. Kanaaf gartee hawaasni kun laffaatii laafteen gartee gaa jimaa kana fiduutti hin jirani. Bu'aan isaanii gartee gaa duuba bu'aa jimaa kanarra laffaati isaaniitirra guddoodha jechuudha. Kanaaf inshaallah rabbiin gatii bareeddullee itti haa baasuu fi kanaaf mee kaabii tana saa laallu mee ilaalamma. Amma kaabii tana dhagaa kana walumaan laallu mee ilaala. Amma mee as jala as gubbaa jimaa jira yoo jenne mee ni amantan himee isin. Dhagaa kana gurguddina isarraa mee ilaalame. Dhagaa akka isaan itti walirra kakkaayanii gubbaa tanaan masnoo godhan mee ilaala. Mee dhaguma kana ilaalame jala gize baatu narra jigattee sodaatta jechuudha. Yoo narratti gadoo kufe hin beeku jettee jala deemuu sodaatta. Garuu immoo hawaasni achi baranii jiranii jaluma deemanii akkasuma wajjin gaa gubbaa tana yoo ol baanee isin garsiifne jimaa akka as gubbaa jiruu gaa ni ajaa'ib jechuudha. As gubbaan gaara malee jimaa jirattee yaattu. Kanaaf mee ilaalamee kaabii tana akkasiin dheerattu. Kunis sharaadha. Sharaa bishaan keessa kuusanii asirraattichi bishaan obaasanii hinoo gubbaa tana gisee baane gubbaan kana fakkaatti. Gadiin sun qarree reefuu jala baane sanii amma kun ammoo